Itu nuti amma itti argamnu kun iddoo magaalaa Karraaj jedhamti. Uffata Karraaj jirra. Kanii fi raadufni immoo iddoo nuti raadufni waajjira fayyaa godina Harargee nuti raadufne. Saniifuu ogeeyyii fayyaa buufata Karraaj jiran tana akkanatti haala kanaan barsiisaa jiranii jechuudha. Wanni kun waan haaraa kana uummanni keenya akkaataa itti tajaajilaman agarsiisaa jiranii jechuudha. Saniifuu hundi isaanuu waan kana akka irraa baratanii uummanni keenya akka tajaajiluuf waajjirri fayyaa godina Harargee lixaa asin argee saniifuu ogeeyyii keenya nu barsiisaa jiranii jechuudha. Abbo Abdulmannaanii fi Jaafar akkatti nu barsiisaa jiranii ogeeyyii. Internaalii maashinoota mootoroonni keessa jiran kompoonentiin keessa jiran hundi isaadha. Tempereechara boodii